jiraatan ta'e itaan sudhaan kinoo akkuma isinitti agarsiisaa jiru kana happy ammaan gadi tuqee isinitti agarsiisaa jiru kana ilaaleeti irratti galfadhaa jechuu azaana irratti galfachuu kunoo maqaaleen asirra jiru kun maqaalee garuu yoo happy kana yoo kagabuufatan akka naannoo keessanitti isinii ibsa waan ta'eef achumarraan kinoo ana akka naannoo kiyyaatti azaana irratti galfadhee jira jechuudha. Isinillee akkasuma irratti galfadhaadha. Happy kun baay'ee happy karaa salphaatiin baay'ee bareedu tokkodha. Karaa baay'ee salphaa ta'e tokkodha. Maal jennaan azaana fi quraanallee kinoo quraanallee asumaanuu karaa barbaadaniin irraa qara'uun hin dandeessanii akkasuma sagalee isiniif ibsa quraana kanarratti jechuudha. Sagaleen isiniif sagaleedhaan banachuun hin dandeessan kinoo akkuma barreeffama ingiliffaa fi arabiffaan jechuudha. Ilaaluun hin dandeettanii warroonni happy kanatti fayyadamu hawwii qabda yoo ka jiraatan ta'e itti fayyadamaan isiniin jedha. Hundi keessanuu maaliif jennaaniini happy baay'ee bareedaa tokko ta'e waan ta'eef kinoo an itti banee jira garuu immoo sagalee isinirraa cufe waan ta'eefini bifa kanaan itti fayyadama. Happy karaa salphaa ta'e tokko baay'ee bareeda tokko an akka mataa kiyyaatti baay'ee natti tola. Happy kana garuu hanqaatan qaba bilbila keessa maaliif isinitti hin himne kan jedhu yaadee tokko yoo hin qabaanne hundi keessa Ar-Rahmaanir Rahiim asirraa qara'uu بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة